Ashama akkam jirtu daawwattoota Shinniigaa Broadcasting Service oduu yeroo kanaa qabannee jirra. Dursa hangafoota oduu. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa ajjechaa Baabboo Gambeelitti raawwate qaamni walabaa akka qoratu gaafatan. Qondaalli ABO obbo Battee Urgeessaa fi konkolaachisaan isaanii wabiin akka ba'an manni murtii ajaje. Loltoonni Itiyoophiyaa Tigraay keessatti ajjechaa jumlaa raawwachuu ragaaleen mul'isan. Daawwattoota keenya oduu kan isinitti himu ani Rahmat Siraaji amma oduu bal'inaan. Ajajaan waraana bilisummaa Oromoo zoonii lixaa ajjechaa Baabboo Gambeelitti raawwate qaamni walabaa akka qoratu gaafatan. Godina Wallagga lixaa aanaa Baabboo Gambeel keessatti haleellaa hidhattoonni dheengadda raawwataniin namootni nagaa ajjeefamuu ilaalchisee mootummaan federaalaa fi kan naannoo Oromiyaa ABO shanee yeroo himatu hawaasni naannoo sanaa garuu ajjechaa sana kan irratti raawwate waraana mootummaa ta'uu himachaa turuun isaanii gabaafne turuun keenya ni yaadatama. Akka itti gaafatamaan waajjira bulchiinsaa fi nageenya godina Wallagga lixaa jedhanitti namootni 28 yoo ajjeefaman 14 ammoo madaa'anii jiru. Ajjechaa kanas ABO shanitu raawwate jechuun himatanii jiru. Akkasuma koomishiniin poolisii naannoo Oromiyaallee ibsa kaleessa baaseen aanaa Baabboo Gambeel keessatti ABO shaneen namoota 28 ajjeese jedhee jira. Kan mootummaan ABO shanee jechuun haleellaa kanaaf balaaleffate waraana bilisummaa Oromootti ajajaa godina Oromiyaa lixaa kan tahanii fi jaalmaroo yookaan kumsaa dirribaa jedhamuun beekaman ajjechaa kanas ta'e ajjechaalee siiviloota irratti gaggeeffaman kam keessaayyuu waboon akka harka hin qabnee fi qorannaan walaba ta'e akka irratti gaggeeffamu barbaadna jechuun gaafiif deebii raadiyoo sagalee Ameerikaa waliin taasisaniin beeksisanii jiru. Qondaalli ABO obbo Battee Urgeessaa fi konkolaachisaan isaanii wabiin akka ba'an manni murtii ajaje. Gabaasa dabalataa akka itti aanutti qindeeffanneerra. Namoota hidhaman gaafachuuf gara magaalaa Buraayyuu deemanii akka lakkoobsa Itiyoophiyaa gaafa 11/7/2013 kan to'ataman qondaalli ABO Battee Urgeessaaf konkolaachisaan isaanii Wandasan Abdulqaadir kaleessa yeroo lammaffaadhaaf mana murtii magaalaa Buraayyuutti dhiyaataniiru. Dhaddacha kaleessa olii kanaanis poolisiin namoonni kunneen waajjira poolisii dhufuun hokkara kaasaniiru. Diinaa wajjinis quunnamtii qabu jechuun qorannoo gaggeessuu mana murtiif ibseeraa jedhan abukaatoon isaanii Dr. Tokkummaa Dhaabaa. Abukaatonnis dhimma waajjira poolisiitti hokkara kaasuu jedhu irratti poolisiin qorannoo taasisee xumuree jira. Diinaa wajjin quunnamtii qabu ka jedhu immoo waan ifa hin taanedha. Kanaaf namoota kunneeniif mirga wabii isaanii eegamuu qabaa jechuun falmaniiru. Manni murtichaas falmii gama lamaanii dhaga'een booda dhaddacha 23/7/2013 oleen obbo Battee Urgeessaaf obbo Wandasan Abdulqaadir tokkoon isaanii wabii birrii 5,000 akka gadhiifaman ajajeeraa jedhan. Namoonni manni murtii mirga wabiif bilisaan akka ba'an murteesse hundi isaanii poolisiidhaan qabamanii mana hidhaatti deeffamuun baratamaa dhufeera. Gaafa Eebla Yuunivarsiitii Jimmaa kan qabame barataa Mohaammed Deeksoo yeroo lammataaf mirgi wabii eegamuufis poolisiin mana hidhaatti deebiseera. Akka lakkoofsa Itiyoophiyaa guraandhala 6 bara 2013 manni murtii mirga wabii eeguu fi hordofee koomishiniin mirgoota namoomaa Itiyoophiyaa Mohaammed Deeksoo hatattamaan akka gadhiifamu gaafachuun ibsa baasee ture. Qondaaltonni ABO Lammii Beenyaaf Daawit Abdataas manni murtii erga bilisaan akka ba'an ajajee booda poolisiidhaan qabamanii hidhaa buufaman. Qondaaltota kunneen irratti kun yeroo lammaffaaf raawwate. Naannoo Oromiyaatti murteen manneen murtii kabajamuu dhabuun rakkoo mul'achaa jiru ta'uu manni murtii waliigala Oromiyaa kanaan dura himeera. Koomishiniin mirgoota namoomaa Itiyoophiyaa naannoo Oromiyaatti murteen manneen murtii kabajamuu dhabuun akka malee yaaddessaa ta'u ibsuun furmaata atattamaa barbaadaa jedheera. Gabaasa dhiyaateef Olifan Margaa Shinniigaa Broadcasting Service irraa. Galmee kaayyoo fufaa jalatti kan himataman hidhamtoonni siyaasaa Oromoo 6 mana murtii federaala dhaddacha lidataatti dhiyaatan. Miseensa gumii saba ABO kan ta'e kaayyoo fufaa jalatti himatamuun mana hidhaa Qilintoo kan jiran hidhamtoonni siyaasaa Oromoo namni 6 guyyaa kaleessaa mana murtii federaala dhaddacha lidataatti dhiyaatanii jiru. Waggaa 2 dura qabamuun kan hidhaman namoonni kunniin turtii waggaa 2 guutuuf murtii malee beellamaan mana murtiitti deddeebi'aa har'a gahanii jiru. Beellamni isaanii kaleessa galmee kana irratti himatamaan sadaffaan dhiyaachuu waan hin dandeenyeef manni murtii yeroo adda addaatti koomishinii poolisii Finfinnee fi Oromiyaa ajaja baasee akka himatamaa kana dhiyeessan gaafataa waan tureef deebii koomishiniiwwan kanneenii dhaga'uuf ture. Himatamaa sadaffaa kan ta'e Gaaddisaa Nagaasaa adoolessa 22/2020 mana hidhaa Qilintoo keessaa poolisii Oromiyaatiin baafamuun bakka hin beekamnetti hidhamaa turuun onkololeessa 23/2020 magaalaa Naqqamteetti waraanni mootummaa ajjeesuun isaa kan yaadatamuudha. Dargaggoo Siraaj Huseen rasaasa humni addaa naannoo Amaaraa itti dhukaasteen kan rukutamee ture lubbuun boqate.
Kaaba Oromiyaa Wallootti waraana humnii finxaaleeyyii Amaaraa uummata nagaa irratti bananiin rukutamee yaalarra kan ture dargaggoo Siraaj Huseen dandamachuu dadhabee lubbuun isaa darbite. Waraana Liyyuu Haayilii fi milishaa Amaaraa Oromoo Walloo irratti bananiin Oromoon Walloo danuun yeroo ajjeefaman kaan qe'ee irraa buqqa'uu fi qabeenyi baay'een barbadaa'u gabaasaa turuun keenya ni yaadatama. Loltoonni Itoophiyaa Tigraay keessatti ajjechaa jumlaa raawwachuu ragaaleen mul'isan gabaasa dabalataa akka itti aanutti qindeeffannee jirra. Kaaba Itoophiyaa naannoo Tigraayitti loltoonni Itoophiyaa namoota hedduu gara jabinaan jumlaan ajjeesuu qorannoon BBC Afrikaa mirkaneesse. Akkasumas bakka sirrii yoo xinnaate dhiironni 15 ajjeefaman qorannoon adda baaseera. Jalqaba bitootessaa viidiyoo walitti aansuun waraabaman 5 miidiyaa hawaasaa irratti qoodamaa turan. Viidiyoowwan kunneenis wayita namoonni hidhataniif uffata dambii waraanaa uffatan garee dhiirotaa hidhannoo hin qabne gara qarqara allayyaatti osoo oofanu garee isaaniitti itti dhiyeenyaa yeroo itti dhukaasanii fi reeffa isaanii gara allayyaatti raangadee gangalchan agarsiisa. Ajjechaan gara jabeenyaa kunis kaaba Itoophiyaa naannoo Tigraay bakka waraanni Itoophiyaa humnooti TPLF lolaa jiru dhiyeenya magaalaa Maayibaraa Dagootti raawwatamuu isaa beekameera. Lolli kun sadaasa darbe yeroo mootummaa muummee ministeeraa Abiy Ahmed buufata waraanaa federaalaa haleelaniiru jechuun kan himate TPLF irratti tarkaanfiin akka fudhatamuuf wayita labsanitti ture kan eegale. TPLF yaaliiwwan muummee ministeeraa Abiy aangoo mootummaa federaalaa cimsuuf taasisu mormuun itti fufee dura akka dhaabatu himee ture. Akka bulchiinsi yeroo Tigraay jedhutti haga ammaatti walitti bu'iinsi kun namoota miliyoona 2 ol buqqaasee kanneen miliyoona 4 ol ta'an ammoo eeggattoota gargaarsaa taasiseera. Gabaasa dhiyaateef Oliifan Margaa Shinniigaa Broadcasting Service irraa. Mariin hidhaa haaromsa Abbayyaa Itoophiyaa, Suudaanii fi Masrii gidduutti sanbata jalqabuu fi gabaasa dabalataa akka itti aanutti qindeeffannee jirra. Mariin hidhaa haaromsa Abbayyaa ilaalchisuun biyyoota sadan Itoophiyaa, Suudaanii fi Masrii gidduutti durataa haaraa gamtaa Afrikaa AU'n geggeeffamu dhuma torbee kana taasifamu akka jiru Ministeerri Bishaanii, Jallisii fi Enerjii Injiinar Siilashii Baqqalaa himan. Marii kanaaf durataa AU kan ta'an Pireezidaantiin Dimokiraatawaa Rippaabilika Koongoo DRC biyyoota sadan afeeraniiru jedhan Injiinar Siilashiin. Akka fuula Tiwiitara isaanii irratti barreessanitti ekspertoonni AU taajjabdoonni fi ekspertoonni biyyoota sadaniis maricha irratti ni hirmaatu. Kibxata darbe Pireezidaantiin Masrii Abdel Fattah al-Sisi sababa hidha haaromsaa laga Abbayyaa Itoophiyaan ijaaraa jirtuun bishaan biyyi isaanii argattu irrannaan naannicha keessatti waan hamaatu ta'a jechuun akeekkachiisanii ture. Itoophiyaan garuu karooruma qabatteen hidha haaromsa laga Abbayyaa ji'a waxabajjii dhufu yeroo roobni waqtii gannaa jalqabu marsaa lammaffaaf guutuuf akka jirtu dubbatte. Gabaasa dhiyaateef Oliifan Margaa Shinniigaa Broadcasting Service irraa. International Crisis Group qaamolee wal dhiiban hanga nagaan hin mari'annetti lolli Tigraay ni hammaata jedhe. Gabaasa dabalataa akka itti aanutti qindeeffannee jirra. Jaarmiyaan idil addunyaa walitti bu'iinsa ittisuuf furuu irratti hojjetu International Crisis Group haala naannoo Tigraay irratti xiyyeeffachuun gabaasa haaraarra jimaata baase keessatti rakkoo nageenyaa naannichaatiin yaaddoo guddaa akka qabu ibseera. Lola naannoo Tigraayitti mudate lammiileen akka malee dararamuu kan ibsu jaarmiyaan kun mootummaan Itoophiyaa iyya hawaasa idil addunyaa dhagoon gara furmaataa barbaadutti deemuu qabaa jedhe. Mootummaan Itoophiyaa jaarmiyaaleen deeggarsaaf qaamoleen dhiittaa mirga namoomaa raawwatame qoratan akka naannicha seenan. Akkasumas loltoonni Eertiraa akka ba'an walii galus qaamoleen wal dhiban akka mari'atanii furmaata ka'an kan jedhu garuu akkuma cufametti jira jedha ibsi jaarmiyaa kana. Dhibdeen Tigraay keessatti mudate rakkoo fala itti barbaaduun qormaata cimaa ta'eedha ka jedhu ibsi jaarmiyaa kana. Mormii jabaan uummata Tigraay fi fedhiin mootummaa Itoophiyaa fi Eertiraa qondaaltota TPLF balleessuun waliin qaban waraanaamaaf kan daandii saaqudha jechuun sodaa qabu dabalee ibsi. Lolla siin booda dhalatu ammoo kan Tigraayin barbadeessuu fi Itoophiyaaf kisaaraa guddaa ta'e darbees ammoo gaanfa Afrikaa kan tasgabbii dhorkuudhaa jedhe jaarmiyaan kun ibsa isaa keessatti. Kun akka hin mudanneef qaamoleen wal dhibdee qaban hunduu nageenya buusuun lammiileen miidhaman akka deeggaraman haala mijeessuu qabu jechuunis dhaameera. Qaamni hunduu dhukaasa dhaabuun nageenyaaf deeggarsa lammiileef dursa yoo kennan haasaa waliin itti aansee ta'uuf daandii saaqaa deemaa jedha jaarmiyaan kun. Biyyoonni akka US, Gamtaa Awurooppaa fi Gamtaa Afrikaa akkasumas hawaasa idil addunyaa waraanni dhaabatee deeggarsa akka lammiilee bira ga'u akkasumas qaamolee wal dhiban hunduu akka mariidhaan dhibdee furan dhiibbaa gochuu qabu jechuunis dhaameera. Gabaasa dhiyaateef Oliifan Margaa Shinniigaa Broadcasting Service irraa. Daawwattoota keenya oduulee saatii kanaaf jenne kan hanga ammaa turanii qophiilee Shinniigaa waliin turtii gaarii.